bultiin tuni gamaa gaman angartee qabanii jaarsinis jaartii raarsuu dhabee jaartiinis raarsuu dhabdee bakka ni jiraame wal gammachiisaniitu wadee malee wanni kokkera wal dhaabbatanii maaliif jirare jiru sigale kokkera wal dhaabbachuu gaati fakkeenyaaf kokkuma wal dhaabbachuu Aku wal dhaabbatu hiraara waliif bananii jaartiin tun akka jaarsii dhufe jan lubbuun asi dhufuu fi dhabuu jaarsa kana bakka akkuma ifitti ilaalu malee kabajuu naa jiraattu malee akka rabbi sodaatu miti sigale ammoo kabajuun barbaachisa jaarsa kee tajaajiltee dhageessee jannata seentaa miti suniyaaf amma jaartii yoo jaarsa tajaajiltee kabaje jannata seenti wallahi jannata seenti maasha Allah ergama rabbiiti je sallallahu alaihi wasallam saniifu habibi namni kun yooni bakka rabbii sanii ol sodaate gabroonfamu akka gartee gabrattiif laaltee isiinis ani jaartuma gartee dirqama tajaajiluun qabaa itti ofitti himteeti malee gammachuun tajaajilaan jiru. Okay, gabrummaan tun bakka lama baatee jechuudha. Gabrummaa sammuutii fi gabrummaa qaamaa. Akkas sammuun gabroomte. Okay. Jaarsa sodaate waan feetu cinaa soyi. Dhufee akka jaaran gartee onneen tuni. Akka biraa godhate. Akka biraa godhate akka jaarsatti ilaaltu. Sigale saniifuu namni keenya firii walii tahee qalbii walii banee garaa jaartii garaan garsiisanii san gartee irraa dhiisanii. Bakka dhaadheessifte bakka tanatti taarika tokko jira jaartiin garaa sin harkini garte galgala duraa kaa ogaanii fi waliin dubtan san tumuu qabdaa maaliif jennaan yoo kaa gara si garti yoo garaa si garte dubbii badaa tumii waan jaamu takka jiru aadaa fokkottu wallahi aadaa tana obboleeyyan oromooti yemee aadaa tana hambisa jaartiin garaa si garti garaa miti ati akka fedhe jiruu si harkaa ol jadeero garaa maal haasoyta garaa si garti jettee intala nama makka keetiiti arisiinis nama makka keetii karabbiin lubbuu kandeef ka gammaduu feetu garaa si gartii tumiwi harree miti maaliif tumanoo jira tumuun qaban jaartii wajji raayifachuu qaban malee raaha jaartiin raahaadha wajji gammaduu qaban akkas jaarsiinis akkasuma namni wal kabajee wal jaalatee wal jiraachuu qaba jaarsaaf jaartii rabbiin hoggaa walitti fidu kennaa rabbiiti wayita rakkoo namni si yoo qabates rakkoo irraa tolfataa akkasii rakkoo irraa dhuunfataa fakkeenyaaf amma jaarsaa fi jaartiin qalama jireenyaa waan jaamu qabaachuu qaban jaartii akkas qalama jireenyaa hoggansi hin jedhu qalamni kun lama qalama jiidhaa fi qalama gugugatti jira akkas qalamni jiidhaan waan qabe gad hin dhiisu akkas jaarsaa fi jaartiin qalama goggogaa waliif ta'uu qaban akkaminnaan jee qalama goggogaan waan takka hoggaa qabe haayixuu qaba gama duubaatiin akkas fakkeenyaaf hamtuu jaartiin jaarsarra garte irraa haquu mokkoruu akkas wal bareeffataa deemu amma fakkeenyaaf jaarsa gargariitti jedhee ofa jaartiin isaa nyaata godhuu hin beekne taate arrabsaan hanumaan mataa keessa dhawaa oolu hoo nyaanni keessoo giddan qabu hoo nyaanni keeni akka tokkotti yaa kanaafuu yoo jaartiin tee nyaata hin beekne akkam goota suuta jaartiiti wallahi nyaanni keeni mi'aawa garuu immoo bakka kanatti xiqqishoo laalla hoo yuutuub kana keessaa laallaa jettee cinaite yaa gootee garsiista way harkirraa citaa ammas yoonii fi waan takka balleesse irraa haquu yaalanii mokkoruudha malee waan takkitti isiin balleessitan sana mataa keessa amataa gadaa dhahu wal jibbaa ammallee gartee aqabaa jiru jechuun laga jiruudha ha jiruu tana gartee nama busheessu irraa tokko akkas mana keessatti namni firii walii kannuu qaba firii deem yaa jaarsii waan takka balleessa waan takka irra garti takkitti isaanii mataa keessa dhawaa dhawaan kun sillaalchisuun hin barbaachisu aadaa oromoo keessatti oromoon dhalaa kabajuu irraa waan ka'e jaartitti yamee siifeen himaa dhagaifadhu dubbii takka hoggaaniif wal mari'atan uummanni durban guddooleen dur maal ja'an aboo manatti hin gallan dubbii tana ni bulfanna jaan ni bulfanna jechuun maal ni beektaa jaartii bira geessineeti jaartii wal mari'annaa jechuudha innaa oromoo keessatti jaartiin bakka guddaa qabdi waan aadaa fokkottuu tana nu keessa fiden beekon garaa sin harkinii dhawii boositu uffattii tumii gartee
nama akka keetii si tuffattiitumi tun aadaa teenyaan Aadaa teenya. Rabbiin irraa si gaafata. wallahi rabbiin irraa si gaafata nama dhahuu dhiisi qalbii nama cabsuudha rabbiin irraa si gaafata waan bira kuti Kaniifuu namni kun firii walii kanneen eega fuudhee waan jaalatee fuudhee sa hamilee cabsuu dhabee waan isin hin beekne barsiisee yoo inni nama beekaa irra ta'e barsiifatuu qabu. Malee gartee ati fokkottuudha ati gartee waa godhuu hin beektu ati boosaa waan akkanaatu ni gartee hin barbaachisu. Jaarsaa jaartiin nama tokko mamaan kufin jaarsaa jaartiin nama tokko waan ta'aniif isiinuu rabbiinuu kam jeme eegaa jaarsaaf jaartiin nama tokko jaami. aha rabbina kijau ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم لما تيسن أزواجا جارتي هاي لكان ما تقولش وما شاء الله وأنا جايبها في الدجارتي دي وان تاني آية لبو إذا أنا نمني وان فقطوا فرتارك كيف جبا إذن جيبوا فرا تولشا مالي saja cusani ku jarti itu tanah firi wali kanu kawan namni kune akase ga wali rarabo muda buda namni kayaknya wal tolfatu baru kaba namni yoni lubu itu tanah rawanam tu arke abo wani tumbat buda je over atul chade mu kamale jarti lubu sa rawan tade tupate akai singerte jibite osma jirtu du tu kadun barbaachiso jechuudha. Ya Allah, meeqa osoo jiruu deeman sammuu maraatti. Wallahi rabbi isaan haa fayyisu. Osoo karaa jaartiitii bootaa jijjiiran amma aduun nutti uwwite. Nyaata kana fudhanneetitti bootaa jijjiiran naayyee. Okay, jaartiitii yemmuu irra bashannana markabaa kanarratti wanni ati yaadattu ni jira yookaan yaadannoon ati qabdu. Hanga asirratti amma fakkeenyaaf markabarraa hoggaan qoree waan yaadattu qaba jiruuti yeroo. Anu mayada tu baru nanggamat. Okay, mali ada tu. Jadi nagapat tu kau dulu. Ati mali ada tu. Masya Allah. Gapat tu kaya tu kan tu. Wanni ni ada tu ani. Gafang gerte markabar rakore. Nindu amonim baha. Je yadu turen nadura dupa. Alhamdulillah rantana family dia wajib. Bashannana ilmam dia wajib. Ada mana khiyati wajib, ada mana khiyata hala wajjan wajib. Bishaan kana gubbatti bashannana bareedaa dabarsuu fiyya hedduu takka gammachuu takkaatu natti dhagahamaa jechuudha. Alhamdulillah. Faaruun ta Allah haati. Jaartii yoo nana dhagahamaa si dhagahamu qaba. Akkas. Amee si dhagahamte? Rabbiin gaa jaartota hin nagaan na baasu. Jechuun si dhagahamu qabdi gaa na agarsiisi mee akkami si dhagahamu. Si dhagahamu qabdi dirqama akkamitti? Alhamdulillah immoo. Yaa jechuun wanni na dhagahamaa san si dhagahamu. Akkas dhagahamtee jirti. Akkami si dhagahamte? Akkuma si dhagamte sani kaa. Ammaaro illee gaafadhu. Okay, jaartii itti dhagahamtee jirti. Akkuma na dhagahamtee itti dhagahamtee jirti. Ammaaro maaltu si dhagahame baaba? Mama gammaddee? Maaltu si xiyyaaraan si dhagahame? Oh, Ammaaroo xiyyaaraatti dhagahame maashaallah. Rahmaa maaltu si dhagahame baaba? Xiyyaaraan si dhagahame? Jaartii maal ajajattaa? Awwaan nyaata na feesisa. Maal si feesisa? Kana ol qabadhu kaa jaartii? Ooma si feesisu? Ani bishaan gubbaan jira bishaanuma na feesisa. Haadir. No, bishaanii miti waan nyaata na jajachuu qabna. Alaw? Akkasitti obboleeyyan. Qaabatan hin haqu bakka tana. Hin haqu. Wallaahi hin haqu gantaalee. Istoob hin goone deemu jira. Baabaa gattaayi sit down baabaa. Ammaaroo ni buna. Okay, wayyaa jajanna jaartii kiyya bakka. ما شاء الله الحمد لله فبأي آلاء
ربكما تكذبان بكتم فرانكفرتي هذا من خياتي في انتلتي في أمار خيا كانت تنجي بسنا نجرب بديان والله الحمد لله ما لنا تجرب آيس كريم نمياوا ما شاء الله ما لنا ته كاسي اوكي رحمة السلام عليكم بابا السلام عليكم رحمة ما شاء الله رحمة في اللي نايس كريم ناس جرتي نموي دي بابا نموي دي okay thank you baba okay thank you bro